labor nuti isaan kana ittiin kan namni ilaalle labor isaan ubara sanitti mootummaan bikka nu buuqa bu'aa Dr. Abiy jaaniif danii bar paartummaan Oromoota jirtu hay maal taate isaan wayin saadiya beekumsan qabu dandeetiin qabu mootummaan kun hin jenne bar osoo danda'uuti dhiisaadha malee ati mootummaa irratti qaamni mootummaa irratti negative dubbatu is anytime is negative rakkoo dubbatu gizee hunda rakkoo dubbata rakkoo dubbata mootummaan kuni dachaa dhibbata akka waan gaarii yoo dalage itti mul'atu maaliif maazaraan okay thank you gaafa masaraan haaraan dhaabbamu gaafa wanciin eebbifamu gaafa haroo carcaree wanni gaarii hojjetamu bakka shishaatti dhugan kaja'u turtan bakka shishaa kaja'u turtan waa'ee xiyya siyaasoo jira okay banta general yaasoo jira xiyyaaf kajjeta siyaasoo jira waa'ee paartii bakka buusin jeebar yoo kaste abbichuu dhiisiga haasoo nuna abbichuu na garan jaalata ilmeesuma keessatti boo sirran jaaladhu parti sadis nu abbichuu ati Keenyaa keessee mormitu an biyya keessaa hin deeggaraa ture bar bro hay maali parti disi ega parti disi isas disi mootummaa anan baanaa bar an it is me anaati dubbatu jira nama biraati wajji maala waliin dhahii dhuufeeta waan biran na agarte qofaaf ilaalcha kanaa sirrii miti bira siyaarku eenyu nama anaa qoomsi jemar nama beeka ana baafetem okay nama biraati wajji qoy mana shishaa yetan kayette Jawaariif deemtaa sun anaa miti hayye tak thank you so much parti warra parti namni mootummaa kana duran deeggaruu ture sirrittiin beeka bakka hojjetame dhaqeetiin daawwadhe manneen barumsa jaarrame haga mana barumsa asii baadiyyaa keessa jaarrametti bakka irratti hojjetamuu qabu haroo jarjar dhaqeetiin mootummaa asirra nu hojjedhu haroo haramaaya dhaqeetiin viidiyoo chirra dhaabbadhee hojjedhee mootummaa asirra nu hojjedhu bakka kana immoo rakkoo jira kana nu sirreessa osoo eenyuma duran baan akka nama dhalataa argee tokkotti okay kana kagoote kaka'umsa mataa keetiin mootummaa isaa beeree jira namni takka naa feeretii miti akkas warri faarsee bulaa ja'ulleen waan kana hubachuu qaban himiif abbuma namuma faarsee bulaa ja'u faarsee bulaa namni siin jee fatin taatu barre fi beekuu qabda anaa miti dippilii wanni kun jaamuu qabu interviin irra deebiin dubbadha sirni mootummaa kana keessatti guyyaa tokkoof laaqanan shiroo murtii afeere jee na yaammatu yoo jiraate muno interview duratti ngode yoo manni as jala kun dhagahanii jiraata nuti akkasuma ji yaamani sammuun akkasitti hoggaan san godhu rakkoo uummata keenya akka rakkootti namni rakkoo odeessuu bare rakkoo odeessaa jee biran dabu rakkoo waan odeessuu bare namni rakkoo himuu jaalatu hin jiru baay'ee itti tolee mana haniida nyaatee mana owwaa keessa bulee itti tolee ilmaan isaa nagaan ba'ee galee qara'ee horiin isaa bobba'ee galee namni rakkoo faarsuu jaalatu addunyaa kanarra isin jiru eenyumaa utaanaan no namni rakkoo fuudhe cinqii dhala ka cinqii haasa'us ni haasa'u murtii xiyyisiimu arra lubbuun hin jira dhagee arra lubbuun jira boru lubbuun hin deema yeroo duniyaati namni gizee jiru osoo fisilaan wal fuudhaniiti osoo fisilaan wal fuudhanii nurraa dhiisii dhalaniiti akkas ni jirti beete laal namni yeroo jiraatu bu'ura heegaree abdii waa hedduu lafa kaa gizee jiru lubbuudhaan annama siyaasas tahee nama kaf godhee habakaawaa wanni kana keessa seenuun fadhu like saayidii namaa agarte hoggansi namni arraas jira boru bakka biraa jira takka namni arra lubbuun jiru boru lubbuun hin jiru hoggansarraa waa hedduun kaan takka guddinaan kaata takka umriin kaata maan kaata namaa miti ka faarsitu sigalee nama dhuunfaan faarsa anamma ati amma nama dhuunfaan faarsita parsanaalii ati nama dhuunfaan faarsita sirnaa miti Lagi, personally, Abi ninja. Thank you. I'm not a very fun person. I'm a clash on the Gepaduga. Nama lupa person meeting the Gepadu. Namni tak. Yes, in the Gepada. Albert Einstein. Adiran di saat ini tiba roblejan yang terkait dengan mujur. Adunya terkait dengan mujur. Ya, adu teni lepas kai. Wan ini korate gode. Arra oblejan laman Oliver Wright fi Univer Wright. Tayar tak isha kalau kan sana. Arra tayar gudda teh. Ballatee arraa addunyaa itti deemu jirti. Mootarri ibiddaan deemu dhufee, ka bishaanii dhufee, turboo injaanii dhufee, ka qilleensaan deemu. Kana daajaa dhufe. You see? Kalayni naaf cisiisi murtii. Kalayni tokko gizee dhufu namni yaadama dhalootaaf sirna gizee kalaqu. Fooyyaaddeen የተሻለ እያለው የሚመጣው ገሩ sirna kana biyya tana keessatti የተሻለ ነገር ይዞ የመጣው አብቹዳ ዋን አዳ ተቆ ፊዴ ኸዱፍ ሞቱማን በአብይ ዘመን
Wallahi lazim. Hedduun jaaladha. Barlis balaa Hanqinni sirna isaa keessatti hanqinni yoo jiraate hunda ni fooyyaa jee namaa mana. Zammee dhagee. Zammee. Wanni abiyyi hojjete kuni bara amma jiru kanatti like iPhone 17 fakkaataa wanni hundinuu. iPhone 17 ol jira amma 18 hin dhufne. Wanni shinjee fin qaba beek. Bareedinaan baanaa beek. Bara 2006 yookaan 2005 iPhone ni jirti. Itoophiyaa akka biyya keenyatti gisa fakkeenya fudhannee akka amma namni iPhone qabatee hoggansaa fi bareedaa fi qabeenya akka qabu hunda iPhone hin deemu kan ni jira. Hin jiru. iPhone tana baraaf fidee mire. Mootummaa addunyaa baraaf fidee bara. Jechuun waan gizee hojii deemuu godha. Mallasas gizee isaa sanitti waan inni fakkaata jee godhe. Moor saba ifii haa fayyadu malee. Waan isin jechuu yeroo fideedhaan xiqqeessitee ilaalin wani dhufe wareegama guddaan dhufe. Oromoon itti kafaleedhaanis wareegama sanii bara. Sirni kafallee. Oromoon namaa miti. Sirni qawwee haafatee lolee hin jiru. Mootummaan qawwee haafatee hin jiru. Oromootu qabsaa'ee dhufe. Dhagaye Oromoon biraan jirtu baraanumaaf si qabsooyne qabsooyne. Yes. Sirna kun dhufe akkasii bara. Sirni kun duuba anaafisii qabee qabsooyne anaafisii amma fakkeenya adda addaa ilaaluu mala. Nothing murtii dhaggeeffadhu. Laal namni ammaan aangoo osoo hin qabaanne hawaasa kiyya tajaajile badhaama dileenyaan humna yoo hin qaban hawaasa kiyya kana tajaajile. Waan si ajaa'iban gaafa qabsaa'u sun akka nama qabsaa'aa ijoollee amma lafaa kaatee sirni kun roorrisa jennee wajji lafaa kaanetti oppiidiyoon arnamne oppiidiyoo jee rabsu shoora guddaa taphata. Nin beeka galata isaaniitis goota isaaniitis qooda isaaniitis nin beeka. Qooda guddaa qaban. Bilisummaa kana keessatti injifannoo dhufe kana keessatti shoora guddaa warri taphatee. Nin beeka sirriitti hin beeka hagumaa ati beektu hin beeka. Qaamni humni nageenyaa Oromiyaatis hedduu seef nu godhe yeroo sanitti yoo adattee jiraate. Kan ukkaasoo makalaakaa irra barallee siimuu danda'a gaafa magaalaa Harar keessatti siidaan diigame anaa qaama san jira. Kanaaf haa qabaatu haa hammaatu namni kee ni tola malee. Badaan deemu wanni nama keetiin gaafii takka isaa gaafadhu aartis haa ta'u qaamnumti Oromoo ka Dr. Abiy Ahmad aangorraa ka'uu qabaa jee dubbatu agartee ni beektaa? Akkuma keenyatti ragaa hojisaa hojinaa dhiyeessee ansin shallama. Kamaan jiru. Qaama nama Oromoo dhiiga Oromoo qabu tokko. Paartis haa ta'u. Na dhaggeeffatu laal. Lakin haa ka'uu hin jennee baraan obboleessa kiyya gaafii kiyya dabsa. Injaamuudha. Hajoo agartee ni jirta hinji mormas haa ta'u hadee garus haa ta'u haguma ammattu wanni irra walolu jirrutti waan biraati bakka yaanni itti wal mormu waan biraati. Qaamuma kamuu. Itti ka'ii hajoo harkeetiin jira itti ka'ii. Itti ka'ii akkam godhi jaa? Itti ka'ii hajoo harkeetiin jira. Na eenyu jee fakkeenya akka fasaa'uu fi qaama ni laala kan isa fedha beete. Kadhee jalaa hajoo hedduu jira. Dhahii jalaa jechuun akkami? Dhahii jalaa jechuun kuffisi jechuudha akkamitti. Walli isaa baantaa nama tokko. Moo maal baan? Nama tokkoon jiingaadha dhaggeeffadhu amma fakkeenyaaf in politics yoo ta'u sirriitti walaa hubannu la sirriitti wal hubannaa. Sirriitti afaan Oromoo akkasii galatu irra sii deebi'uudhaaf. Paartiin Oromoo ka jiru ABO, KFO, badhaadhina paartiin birallee naa jiraatu qaamni dhuunfaa Oromoof hin qabsaa jirus ka paarlaamaan seena jirus qaamuma biyya keessaaf biyya alaatis ta'ee Dr. Abiy Ahmad qabaa hiriira ba'aa aangorraa buusaa qaama jiru agartee jirta obboleessa kiyya. Thank you so much. Gaafii kana nama uummata kan na bira jira namoota kanaaf illee akka walirra nu Siina yemmu uummataa siina yemneere akkamitti jette? Ani uummanni naa yemmu jedhu ati artistii uummataati bara. Obboleessa kiyya na dhaggeessi. Na dhaggeeffadhu gaa obboleessa kiyya hin artistii uummataati. Hayyee an thank you so much gammee kiyya gara toomii ulfaadhu. Uummanni hin fadhu jii bira dabar. Uummataatu hin feene jii artistiin bara. Kun waan mootummaan jiru an akkas hin jenne ammallee yoo gartee jiraatte wajjin hin falma. Uummanni hin fadhu jiraatte uummanni sun anaaf siimi. Anaafisi anamman fadhu. Thank you. Anillee hin fadhu bara kanaaf wanni si gaafadheefuu si hin gallee barate. Nama jiru ani hin garre yoo garte si wajjin hin rakkabsaa natti himi. Hin jiru. Hin dhufuuf. Thank you. Hin jiru. Amma walii gallee jirra jechuudha. Hin jiru. Maaliif mootummaa kana ni jibbanii duuba waan hin jaalataniif yaada. Amma fakkeenyaaf namni tokko yoo mootummaa kanas faarsuu baate yoo ka'is ja'uu baate ni jibbaa ni jaallata jechuu miti. Okay. Ilaan umar ni beektaa tasabaan Somaaliidha takka. Amerikaa keessatti koongireesii keessa jirti mi? Hin beeka. Boolishit waliin jaan galgalaa fi ganama isii fi Daalon Tiraamp.
wanni sun laaftutti hin dhufne. Qeerroo itti karaa cufaa ture dhugaadha akkasimi. Akkam maal akkam laaftutti dhufne jechuudha akkam. Moo qeerroo Somaaliitu eegu jira isii. Obboleessa kiyya dimokiraasiitu jira jee kana ifuma nuu baasi. Dimokiraasii jireettee akkana iizii gootee ilaalee murtii. Biyya keenya dhaggeeffadhu. Dhagaye biyyi nuti biyya jirru biyya Afrikaa keessatti Afrikaa jirra. Amma naaf ati dhaloota qubeeti. Jenereeshina meeqa barate? Khabara tulleen baratuma jira khabara kan barates ganaadha khabara. Kabaratus jiru dhiisi. Afrikaa jirra Abbaa keenya abbootii keenya. Ani gaa wanni si gaa. Naan deebisne jedhu naan deebisne. Qubeedha naa deebisi gaa. Qubeedha moo masarata timirtii baratu turan. Siddammar maabbazaat maaqannas barachuu turan moo ida'uu irrisuu barachuu turan. Afaan kamiinuu afaan Amaaraatiin barachaa turan kara abboonni abboota keenya dura afaan. Abboota keenya duraan jiin abbaata keenya. Har'a garuu sirni biyya kana hoogganaa jiru abboota keenyaa miti dhaloota kanaa itti reefu afaanuma keetiin kilaash akka wal jalaas jilaan goone. Na dhaggeeffadhu gaa. Barachaa jira. Warra barata kana keessatti jenereeshina barate keessatti jijjiirama argaa jira. Ijoollee teenya keessatti. Amma abboonni keenya bakka kanatti dhufanii jenereeshinii barate bara jenereeshinii xiqqishaadha. Nuti ganaa barumsa guddaan nu waafa. Dhaloota keenya hedduu barachuu qabu. Mootummaa kana garuu akka hin dalayne goonu bro. Wanni keenya comparing godhin. No akkam? Egaa walitti hin fidin. Asiif achi waladdaa kanallee ragaa naa ba'uu keetiif galatoom. Mootummaa kana akka hin dalayne faamuudhaan akka hin goone. Waladda garuu immoo ni dandeenya yaada jedhu mootummaa qabu mootummaan kun inchilaallan biyya kana caalu wanni nu daangessu hin jiru. Sidaranii itti amana baay'ee wayii jabeenya mootummaa kanaatiif cimina isaa jaalala isaa sidaranii qaba. Ammoo garuu itti kijibee akka hin dalayne hin godhu. Akkamiin godhaa bakka sirraa'uu qabutti kun sirraa'uu qaban jaa. Obboleessa kiyya kun haanuma taa'u fedhu hin dalagin fedhu hin dalagu wanni jaamu hin jiru. Shofeera manaa shofeera bakka itti siquu zuuraa'ee. Mootummaan kunis yaada akkasii waan deeggarratti fakkaatu. Mootummaan kun ilaalchi ati jechuu jirtu godhu akkasi. Raayid gisee qabattee jirtu obboleessa kiyya bakka itti siquu. Nama hojjetu fadhu. Nama haasa'u fadhu. Amma ati haasa'u jira naafetti. Naafisii uffatu mootummaan kun. የሚያወራ ሳይሆን የሚሰራ ነው የሚፈልገው ለመደለ እንደዛ ከሆነ እኮ 95% የኢትዮጵያ ህዝብ እኮ ስራ የለም ወንድሜ ደገፈዱ በየነምኒ ሆጁማን አቲ ሆጂ የተቱን ተሚ ነም ፐርሰንቲን 95 ኦል ሆጂን ቀቡ ደርገጌሲ ፐርሰንቲን ዲደም ያቱ ሁን ነመጀሴ ጅራተ ረኮት ሰኑን ደሙዲ ሁን በየከሲ ከስ ጅራ ነም ከሚቶ ደሳ ከሚጀት ረኮሚቲ ሁኔ ሁበኖ ደቡ በረቹ ደቡ doofummaa wallaalummaa namtuudha murtii dhaggeeffadhu wallaalummaan hamtuudha zammeetoo rabbi sitaa wallaalummaan hamtuudha wallaalummaadha wallaalummaa rakkoo miti rakkoo nama nachisiistu ati yeroo kun okay thank you so much biyya Itoophiyaa tana keessatti dargaggeessi barata qoye chaayinaa irraa fakkeenya fudhadhu chaayinaa hin dhayinu qoye afrikumarraa haasoo qoye waan takka qofaan sii Jerukun pada China ni hojjetan ndaw man namni rakkachuu qaba jenna maamanu mamal fidda fakkeenya anu rakkachuu qaba jenna maamanu okay thank you so much amma sira fadare adigan machagar አለብን ኢትዮጵያን ጉቱም ማለት ጉያ ጉቱ ረከነ ሁንዲ ሳኒ ማ አገቡን ጉል ሲንገል ቹጋይ ረክን ፉርማታ ፊደ ቻይና ኮፔኛ ቴዲ አርጅ ጂረማ ዶፍቴ rakkinni ni jira murtii fi rakkinni immoo ni dabara qooda keenyaa miti teenyee rakkinan faarsinu teenyee waliin xiqqeessinu wanni xiqqaan kan nyaamanu irraa barate miidiyaa kana maali ijoollee nama feemasa ta'uu dhufu jirtu xiqqaan kanaaf si duubaan dhufu jiru wal arrabsuu akka waan guddatti ilaaluu jiran wal xiqqeessuu akka waan guddatti this is dirty politics mootummaan maallaqa shantaan fuudhee deemee jaa politika nyaara siin jaa murtii maal ta'e dirty mind wanni takka ni jijjiiramtii nuti abboota keenya malee dhaloota kanaa miti baay'ee West goduu qabna odurratti miti. Wanni ati jette suni parsanaalii akkuma reefu gizee dubbannu waan nama parsanaalii dubbachuu hin qabnu waa'ee milkeessaa miidhagaa dubbate haastee ammaati nama tokko inni Oromoo bakka hin bu'u eenyus bakka hin bu'u dhaaban qabu dhama dhuunfaati laal rakkoon teenya rakkoo Oromoon haa dubbattu namni biraan dubbatin hayyee bakka bu'u takka bu'ee namni tokko hin dubbatin eenyu dubbatu Oromoon taphatu atuu hin dubbatin Oromoodhaan ni dubbatu Oromoon kan dubbatu nama tokko gizee jennee kana tokko hisaabaafne
who is inta Achuufiyya akka mootummaatti akka dhaabatti waan dubbatamurraa dubbanna malee. No gaaddisa tokko jala yoo wajjin taa'uu hin dandeenye dantaa keetii usiituma aduu keessa taa'e malee nama tokko jettee keessaa mutu halchistu gaa. Egaa bara akkasii yoo rakkoon jiraate hawaasni nuuni kaa uummanni nuuni kaa. Eessaa haa uummanni? Chaarjii godhu jirtanii. Akkam? Akkam eegaa? Amma dalagata akkasii kaasu murtii maali? Beela rakkachuun ሰውሞን እንዳለብህ ጋፋ ዋኛ ተረደ ጋፍ ክራብ ጊዜ ፍራፋሉ ተደደ ኢነርጂ አትቀብዱ ወደ ስራ ላይ ነው የምንለውጠው ደለገ ጅጅረመ ጅጅሩን ቀበጀተ ፈረንጂ ማለት ሰዓ ታይሚ ማለት በከስቃለሽ ፈረንጂ ናቱ ቻይና ሬፎት ነው ኻስት ሱምበር ሂዳማ ማነ ሂዳ ኸስ ጅሩ ብየ ብረት የርግተ ደለጋ ደለስቴት ደብሮ አከነመት ይምቲበር ደገፈን ዮት ቃት ኢትዮጵያ ኸስ ማነ ሂዳ ኸስ በዲ በለሰ ከነመጀሴ ፈቃጉ ደደዱ ነመ ሚሊዮን ሰዲ አፍርሸኒታ humna namatti fayyadamtee barumsaan qaroomtee dhaloota fi barsiifatte ajjeesoo osoo hin ta'in dhaloota fi barsiifattee addunyaa Afrikaa tana guutuutti facaaftee hojii hojjettee fidde malee namni tokko taa'ee mootummaa paarseetiin biro. Genereeshina. Mootummaan eenyu akka ta'e lammiin chaayinaan beektu bara eenyu akka ta'e hungarreera isaan. Rakkoo dhaggeeffadhu rakkoo faarsuu fi rakkoo dubbachuu dhaloota faduu miti nama akka dhuunfaa kiyyatti amma dhuunfattee sii deebi'e. An ችግር ማውራት አልፈለግም. Rakkoonni uumamaa rakkoo sanii furmaanni akka dhufuuf hanga danda'u ni tattaaban. Furmaanni akka dhufuuf. Garuu rakkoon faal. Akkam rakkoo deessuun fedhu jechuun akkami? Dhumnee, duguugamnee, takkaanyaan uummanni keenya dhumne ni jira rakkoon. Ni jira rakkoo kanaaf furmaata akkamii kaayuu dandeenya? Eenyu wajjin adeemsisaa? Dhaggeeffadhu ati amma reefu tan afaan Ingilizii haasawuu naaf feeti. Dargaggeessi parsantii 90 maarreen hojii malee taa'u jira gisee jennu waan amma na dhagaa. Reaalitiidha nama hunda dhagahuun feene malee. Reaalitiidha asitti dhagahamuu qaba. Naafet akka dargaggeessatti yoo dandeenye dargaggeessa kana fakkeenya ta'u yookaan immoo xurree dargaggeessa kun itti jijjiiramu saaquu fi amalli poolitikaa fi nama biyya keenya irraa baratame maali beektaa murtii? Akkaataa ati naafi ati itti jijjiiramnu lafa nuu kaayu. Akkaataa itti cinqii biraa keessa itti seennu lafa nuu kaayu. Okay, waggoota afran dabre mootummaa kana baarsaatiin ture. Akkaataa itti cinqii seennu osoo hin taane akkaataa itti jijjiiramnu irratti haasawinee naafete murtii. Ammallee bari yaada adda addaa haasa'u jira. Karaa itti tokko mataa olii qaba. Yaanni keenya tokko ta'uu qaba jettee nama hin gaammas. Yaanni namaa yoo tokko hin taane waan የተሻለ ነገር የማይፈልግ ሰው አለ? waan adda wallahi duwwaan siin jaa namoota mootummaa qeeqanii fi faarsan keessa namni akka kiyyatti abii jaalatu hin jiru dhuunfaadha. Jiruu tana amma jiruu nama jiru tanarra xiqqoo fooyya'aa kan fadhuwan akka nama dhuunfatti. Ati akkasumatti jireenya kanarra fooyya'aa feeta namni waan fooyya'aa fadha. Yaanni kan yoo waliigaluu dide hunda nama waan fooyya'aa fadhu tokko ta'uu qabna የተሻለ ነገር የሚወድሰው yusi sanin jauh jir amma isi politika bar nama kanya di sini Ethiopia hadis lu memur ditara tak akka normal dipakainya sih kas di juta Afrika gara-gara deh tapi kuman 7 juta Ethiopia adalah pakainya fraud warri politika siasa namuni kab nama siasa kadara ramus kau mani jalatus kaisan kaisa jirus nijir haalaan garuu fokus የሚያደርጉት ፐርሰንtii 75 ol karaa itti hawaasni kun itti fayyadamaa ta'u jijjiiramu dargaggeessi jijjiiramu xurree isaadha xurree rakkoo miti akkana taane mootummaa abaluu kana godhe quba walillaatu miti wiis hinjiru Afrikaa keessa wanni sun hinjiru ummata kanaaf furmaanni akkamitti dhufa dargaggeessi akka jijjiiramu qaba xurree namni itti jijjiiramu. Okay. Business arret. Okay. Kenya. Ati nama siasa Ethiopia kabaradu sinjau me agartet kase politikanya jabadu barum sette kajau. Okay, koy. Afrika ka sabi karom tu jam tu English imbula tu te kolole le fatamte sadarka isida Afrika run itin dakabin Kenya adami. Sadarka shi itin dakabin jechu. Sadarka isi Afrika itin dakabin jechu technology isi dili family network isi everything. Sadarka itu wal gederi semotum malle. لا مرتي وبلاش خيدو خلاكي كينيا مدي بيا كراتي اگر ما بردي بينكي كينيا كو فهمتي بيجي حالا نمك كينيا رواندا فرد وري ساندرا ربشا غدو ترنجير نو اما اوكي كينيا سندنگا دكا وگمتا دبر خنا كم توترت لا جاي غاسي بني ما تشوك يا افريكا خيستي وني كنان جرو ريفو جي تون دغي فين يكمن كومبير ان سرتين كبدي سي دي بيسا دي مبيته وني كنان جرو افريكا خيس سي نجن نبر ها warra siasa in politics situ kama warra politika turre
naafati jijjiiramtu warra poolitikaa xurree dargaggeessi itti jijjiiramu. Okay, kana gurun min wajja kana gurun min fot wajja kana gurun so jinin gura. Uno nama kuma takka zirrotti wadaa si gala harka kiyyol qabe. Mootummaa kana waliin keenye obboleessa keenya haa jabaatu haa hojjetu namni takka hamtuun dubbatina rakkoo jirtu takka waliin baastanii dubbatina. Mootummaan kun mootummaa Oromooti jaalattanii jibbitanii haa jennu waliin. Furmaanni dhufu hundi nageenyi ni bu'a furmaanni dhufu ettanii addaas wajjin godha kana. Akka mun godhaa ture ammallee wajjin godha. 100%. 100%. Okay, rakkoo takka wal baastanii ni mina haa rakkatu namni haa du'us haa butamus haa waan fedhe ta'u dhimma tokko namni tokko hin dubbatin mootummaa kanas wajji deeggarra jennee haa deeggarru baay'ee kanarra waliin ni gallaa. Jechuun akkam? Maal jette irra deebimi? Okay, thank you so much. Irra si deebi'a. Dr. Abiy ilma Oromooti mootummaa keenya. Yes. Obboleessa keenya ilma Oromooti. Sirna kanarratti alagaan takka yoo haatee dubbattee hin dhiifnu walii galleemi. Akka Oromootti bulchiinsa qabdi. Itoophiyaan tuni wama Abiyyiin akkuma walii gala bulaa jirtu isin fakkaatti. Wanni kun ifa waan nuti natti hin fakkaatu. Tigraay naannoo Amaaratti Tigreen bulti. Amaarri Amaaraan bulu. Oromiyaan bulchiinsa mataa ofii qabdi. Sirna hidhataa mataa ofii, qawwee mataa ofii, daangaa ofii, baajata ofii qabdi. Wayin dogoggore kan komachaa jirru Dr. Abiy osoo hin ta'in bulchiinsa federaalaa akka nu ilaaluuf yaadachiifne. Sirna kee jalatti shiftoonni xiqqishoo nu butu jirti. Mootummaa naannoo Oromiyaa kana keessatti xiqqishoo danta dhabummaan jirti. Nu ilaalii gaaffiidhaa beeka. Kanallee dhiifnee gartee hawaasa keenya ka qabeenya fi magaalaa geeffatu dadhabee kana dhiifnee gartee shofeera butamee daldalaa butamee nama 8 si lakkaa'uu danda'a. Ji'a dabre kana keessa qofa kaajjeefame argee xaxan keessa magaalaa sitti dhalate keessa diinoo bookee xiqqoo keessa caalaa eenyu biiftuu amma cuullee kaati beektu san. Wanni kun hundi qaama fedheen haa ta'u daandii federaalaa irratti. Kana hunda callisnee abbaan fedhee aduu hin dubbannu. Kana boodan baanaa beeka. Namni ajjeefamus saamamus butamus hin dubbannu Dr. Abiy ilma keenya obboleessa keenya. Ilma Oromooti. Sirna kana ni deeggara ni jaalanna. Abiy illee ni jaalanna. Kanaafuu hilmaata akka dhaga'uun feenu qaamni mormituutis Jooharis dhaggeeffatu. Akkatti miti gaa amma akkatti miti. Mee akkaminaan jee. Barri amma irra jirru murtii hojii teeknooloojii. Arra makiinaan tokko osoo deemuu gijee garagalee naaftaan keessaa yaa'u TikTok irratti agarta viidiyoo maramtee. Yuusi? Okay, biiftuu amma cuulee akkasitti yaa warri boofee sun. Na dhaggeeyga. San hin baanu boo. Waan takka dhiisi jettee waan dhiistuu miti. Teeknooloojiin siin jiru jira addunyaan tun. Arra yoo ati nama Ameerikaa jirutti Itoophiyaa teessee yoo hojibde hundi walitti nama tokko waan sitiin fakkaatiin addunyaa guutuu sobde. Sigalee amma osoo karaa deemu asitti yoo namni wal lole booda TikTok irratti agarta. Teeknooloojiidha. Rakkoon hin dhokattu barmurti. Rakkoon hin dhokattu. Ati naafeeti yoo callistu. Okay, gaafii si qaba. Naafeeti yoo callisne. Hin callifamu. Hin callifamu rakkoon hin callifamu. Maa dubbattanii dhaaba rammaatti san rakkoo masaluu dhabuun maa dubbattanii miti. Maa dubbattanii miti. Hamma inerjii fi humna qabnu kana wal xiqqeessuu fi homii irratti deemnu. Fokkos yoo goone hool is parsan. Yaada bareeda sirraa fudhadhe. Kabiraan si qopheessa. Kanatti namana. Hagam jiru keessatti. Haga dubbii xiyya garte keessatti dhaggeeffatu zammee deebii sirnaan adeemsisaa. Murtii obboleessa kan kee kana haga garteetti akka nama dhalataa argee godina tokko keessa sora godina argee xiyaa keessa hojii dhufee tokkotti akka obboleessa kee afaan Oromoo dubbatu tokkotti dubbii xiyya yaada kiyya ka'umsa kiyya bakka hin kaasutti attaak mootummaa godhe yaada gadi bu'ummaatiin gabbu'ee gaafa Dr. Abiy xiqqeessu naa gartee ni beektaa? Gaafa mootummaa xiqqeessu naa gartee ni beektaa obboleessa kiyya? Murtii kiyya mootummaa xiqqeessuun beektaa? Abiyyi xiqqeessuu miti. Abiyyi arrabsuu miti. Annu jechuun gisee waan akka isaan godhu agartee ni beektaa? Akka nama takkatti. Akka nama hubannoo xiqqoo takka qabu xiqqoo takka aga firii taafii. Riilii agarsiis beekutti ati nama qalbii fi onnee gaarii qabu. Waan rakkoolee ni dubbatta. Rakkoo hawaasa keeti kun waan gaarii. Rakkoo dubbachuun maa rakkoo hin qabu. Baay'ee. Laala amma murtii kiyya ammatti faamilii qabdaa? Yes. Faamilii fakkeenyaaf maatii qabda. Maatii kana keessa murtii tuqe jechuun faamilii tantee tana tuqe jechuudha. Maaliif kabajaan tantee baramma namni gizee jiraatu kabajaa isaati gizee eegu kamaatii isaati waluma irratti jira ni eega. Waa hedduu takka dhiistee teessaa barra kabajaatii jecha waan dhabdee teessu si galee sirna tokko keessa piik keessaa gootee nama attaak godhuu hin dandeessu. Okay. Amma nama tokko irratti xiyyeeffadhee
waan kana godhu nama kana cabsuu irratti yoo hojjenne sirna kana tuqeetiin jira. Thank you. Abiyyi garuu akkana nuun jee waadaa abiyyi nuun jee siin jaadha gifadhu. Jijjigaa eenyu jijjigaa naannoo ሙስጠፌ ጅጅጋን ሶማሊያን በስነ ስርዓት የማያስተካክል ከሆነ ህዝቡ መናገር አለበት። ላደግፈን ሽመልስ ኦሮሚያን በስነ ስርዓት የማያስተዳደር ከሆነ ሌብነት ካለ ሽፍታን ይወጅራት ሀቱማ ይወጅራት መን ዱበቹ ቀበጂ ወኒ ነው በርኻ ኦሮሚያቲስ ዮ ሌብነቲ ተደብደን ቦክሲንስ ዳሃ ጅጅራ በር ዱባ ከመቲ ቃመ ሚሰንሰ ሳከመቱ ይታ ኢስማን እንጀፍን ቱ ከይበረ ብለስ አደኑባስ ካክላሽን ጎዲ እንቱቅኒ ላ ደገፈዱ ሙርቲ ኮንፉዝ ነው ጎዲ ረብስ ዷዱ ኮንፊውዚም ላ ሙርቲ biyyaatti naaf etreef maqaadhaan Naayiroobii biyyi geessu Afrikaan ni jirti. Hannaan Naayiroobii geessu hin jirtu. Hanna yoo taate ni jira. Si galee kabajaa mootummaa caala warri eeguu qabu warra sirna maqaa mootummaa kana ba'atee taa'u yoo naan jette sin deeggara. Yes. kabajaa uummataa mirga uummataa daangaa mootummaa kanatti hirkatanii warri waa balleessu hin jiru jechuu miti murtii jira. Eenyu qulqulleessuu qabeettee yaadda uummataa san. Warri onneedhaaf ifkannee mootummaa kana hojjetu ni jira. Garuu namni hundi qalbii bitatuu qaba. Maaliif amma muummicha ministeeraa wanni fooloo godhuuf waan biraatiif himu. Isa waan hin hordofuuf murtii qiyya. Biyya namni wal cabsu keessatti uummata wal cabsu wal xiqqeessu. warra miila qabee akka wal gatarkisu kana keessatti አንድ ሰው ወጣ ብሎ ታይቶ waan takkaa nuti nagariin gisee addunyaa irra galmeessu warri addunyaa guutuun harka dhahaniif ni dandeessa jaaniin anillee nuti kajalaa abiyyi moo likkuma danda'a kunola nalaali anumaa umbaara wallahi abiyyi baantaami sirruma danda'a waan addallee dalaguu ni danda'a yoo maal ta'uu baate amma naafeeti ummata taanee hawaasa gadii kana keessatti namni paartii badhaadhinaa keessa jiru nama isaa kanaahu kabiraa dhiisime namuma isaa kanaahu yoo foloo godhe jijjiiramni mee hagam takka dhufa murtii fakkeenyaaf isuma kanaahu waan inni godhu kana yoo gabbuuse yoo hojiitti jijjiire. Akkamitti jijjiiree yoo bada sakii nageenya dursaa Oromiyaa keessatti amma fakkeenyaaf waan abiyyinaan jee har'a adaama dhaggeeffachaa olee argee galuudhaaf nageenya na barbaachisa bada sakii wabii lubbuuti yaatiin barbaada bada sakii. Nagaanin beekaluu barbaadu bilasqii maaliin barbaada gabaatti waan inni oomishe gurguddee mootummaadhaan wajjin wal arginu miyaan gibiru inni irraa fedhu haa kafaluu fi biyya haa eegu akka nama tokkotti. Biyyi bar namni nama dhuunfaatiin miti biyya waliin bulchina bar murtii. Barnaa galuu jiraanis akka waliin bulchinu bilasqii sabala salamuu danda'ame. Amma fakkeenyaaf ganda tokko keessa buli jeeni bulchaan gandaa gisee jaani bulaa jee bakka takkatti ansoolaa uffatanii rafanii bar buluun isaanii miti. Hanqinaa jira, jabeenyaa jira, mul'ataa jira. Nama biyya tana keessa hin jirre, kan mootummaa kanaaf hin hojjenne, kan biyya alaa taa'ee waajjira fayyaatiif jedhame kan dawaa harku jiru Sunullallatu. Inni biyya alaa jira. It is not our nation. Dhaloota keenyaa miti, inni biyya keenyaa miti. Dhaggeeffadhu waa'ee neeshin irratti siyaasa'u jira. Haadholeen teenya dawaa dhabuudhaan, haakima dhabuudhaan du'uun qabdu jedhee diaspora mallaqa walitti buusee hospitaala biyya teenyaatiif waa godhu jiru nagartu. Is humanity namni namummaa qabu bakka hunda jira. Ka obbolummaa qabu biyya hunda jira. Ka waan gaarii dhalootaaf yaadu biyyaaf yaadu biyya hunda jira. As keessa taa'es bineensi ni jira. Hin jiru miti. Kun immoo ni sirraa hojii nama amanuun. Ilmaan cinqiidhaa wanni cinqiin itti haasaaniif. Umrii guutuu namni waa buqqisu annuti zabanaa biyyi waa dhaabuu baranne wallahi lazim buqqisi darbi buqqisi zalaalam waa buqqisaadha buqqisi kun hin ta'u hattu galtu garaan bitamta garaan namni bitamuuf kuni biddeena takka nyaataa mi namni biddeena kuma nyaataa ol dhiiraa biyya tana keessa. Maayit. Laaqanuma nyaataa taruma takka faa nyaataa tar lama faa tar sadii nyaachuun hafteeru. Garaan bitan buqqisi waa buqqisu waa darbu. Si buqqisii kana hin ta'oomi seebsa keessa taate qoy. Biyyitti waa gadhaabuu baradheen. Adeeroo kiyya dhagee. Warri waa buqqisu haa buqqa'u rabbi haa buqqasu. Zammee kiyya dhagee amiin. Ati yoom buqqisiitu yoomsa keessa seef taate qoy. Yoomsa keessa seef taate qoy buqqisiin tun. Tabara wayyaanee sani moo sanii as gartee. Tamijin.
buqqisii fi jala irra marsii tana tayoomii baanta. Dhiibbatu bakka. Nama Oromoo komatuu giseen harka akka lubbuun ijjatana keessa dhahee naan jetti. Wallaahi. Tabaroo yaadni nuyi mu jirtaa barate. Sanii asitti waan garreetiin jabbareessa xiyyaan. Buqqisii ajjeesii ati akka. Oromoo qofaa miti hundi nama hundaa jiraata. Rakkoon bakka hunda jirtii bara. Naannoo baraatis bakka hundaa jiraata. Waliigaluu dhabuurratti waliigala sabni biraa. Dhaggeeffadhu waliigaluu dhabuurratti hin jiiniti. Saba hunda keessa rakkoon ni jirti. Bakka hunda rakkoon ni jirti. Rakkoo akka lammii biyya tanatti hojiif kaanee jijjiiramaaf kaanee mataa walii qabannee jabaannee nuyaamaa kaatu bala fataa'u jirra. Hojii tanatti nuyaamaa mee hojuma san hin barbaannaa onu asuma jirra wayi. Hojuma itti nuyaamaa kan dhabnee bara obboleessa kiyya nuyaamaa mee bakkuma irraa namni nyaatee gartee natsaa qotaa bulee waan fedhe godhaa oolu sanitti illee ta'u nama yaamame. Hojii ati afaan nuun jettu tan hin garree barnutu wayi du'in hojii ati nuun jette kana dhabnee bara. Hojii ni uummatan abbaan ni uummatanii ni hojjetan. Hojii namni itti siyaamu hin jiru. Darama keenya hojii siyaama rakkoo siyaama namni keenya. Rakkoo siyaama. Ijoollee biyya keessa jirtu siyaamuu jirta. Ati miidiyaa kana amma meeqa fayyadamtaa gargaarsa abaluu tokko kottu murtii jaanii tokko siyaama malee eenyu dalaga siyaamee beeka. Namni rakkoo siyaama hojii si uummata si dalaga. Hojii namni si hojjetti siyaamu hin jiru. Uummata akkasii keessa dalannee naafiti. Uummata dalaga wal yaamu. Warra biyyaarratti himuu jirtaa miree sa'a tana nama biyyaarrattu jira. Gabra. Uummata hojii keessatti hojii keessa wal yaamu dalanne. Nama keenya gaafa qabu miti murtii miti gaafa dhabee agarra. Namni dalaga siyaamu hin jiru. Hawaasa kana keessatti an motivational speaker dalagaa uumnee halaynee dargaggeessa keessa naquu qaba. Dhagee jechoota ati jiruu namarratti jireenya keetirratti motivational speaker jiruu namaatii fi waa'ee budaa jiruu namarratti haasoftu hedduun jaaladha dinqisiifadha. Parsanaalii abii jaalachuu kan kee hedduun sirraa jaaladha. Garuu namuu karaa ifiin fedheen sirrii jiraatti amani. Sirratti yaan sirriin jiraanis. Kana olii yaa. Kana barreefu gisee dura seenuu eegalee bara yaada walii kabajuu. Ani gatiin akkana si wajji haasee gabbu'eef dhagayi gatiin asirratti akkana si wajji haasee gabbu'eef zamaanoo onnee tiyya keessa jiru zamaanuma kaleessaa sana. Kabaja isaa guutuu wajji disrespect osoo hin goonetti jecha karaa dubbatee osoo hin ilaalletti akkana itti hubachuu qabu. Garuu akka nama waliigaltee akkana wajji dubbachuu osoo amma akkanaaf waliin dubbannu kanatti qabni mootummaaf hin dhaabbadda uummataaf hin dhaabbadda juu hundi silaa waliin dubbatu danda'ee beeka rakkoonni furamaa'u. Argaa wal jibbuutu rakkoodha malee. Jarri hagam yoo dubbiin hammaatte Eertiraa fi Tigraayinii obboleeyyan ta'a jarri kun. Furannee marabbaan du'aa fi wal ajjeesuu wal jibbuu fi akka diinatti wal ilaaluu obboleeyyan ammeerri xiyya kan kolfaan hin godhinaa jechaa caaluun jee tokko yaadadha beete. Kan kolfaa ta'uun keenya sun yoomii beeta. Kan inni if dura arge sun inni akka waraayidutti arge. Gocha dheengada viidiyoo hojii keessa ta'e tokko garteeti. Okay. Poolisoota Oromiyaatii fi warra hidhatee jiru kan walitti dhukkaasanii miidiyaa kanarratti ajandaa ta'e tokko jira yoo agartee isiin dhufu wanni agartee kan kolfaan hin godhinaa sun sanii beete waan biraatii miti. Ciminaa fi dandeettii fi ijoolleen Oromoo lama gamaa gamana dhaabbattee walirratti ilaaluu jechuudha. Silaa har'a isaan lameen bakka takka dhaabbatanii kara tokko dhaabbatanii Oromiyaa tana tiksuu daangaa tiksuu cinaaksan boorana moyyaaleen asiin deebii bordoddee tanarratti asabbooti daangaa bakka naannoo sabaaf sablammiin biraa jirtu kan keetiffatu kabiraa kabajuu waliin jiraatu sigalee biyyaafis akka Itoophiyaattis Itoophiyaa taatee jiraachuu silaa kan ilmaan Oromoo irraa eegamu akka yaada kiyyaatti haga wallaalummaa an beekutti saniin jeeti yaada. Silaa. Bar murtii kiyya seenu namni addunyaa tana namni nageenya hin feene hin jiru. Abbicha nageef dhoorke malee. Anamma akka dargaggeessa Oromoo tokkotti wanni haalaan wanni gisee hunda gammachuu anaaf osoon rakkoo hawaasa kiyyaatis arkuu baadhe takka lama nama kiyya walitti garagalee wal nyaatu osoon ijaan arkuu baadhe osoon hawaasuma kiyya kana isaanii gammatu xiqqoo qabanitti waan qabanitti waan carraaqatanii galatti gammadanii waliin maramee jaalala nin fadha murtii. Bartaqishoo biyyumaan raawwu jechisiite maraataa biyyateetii illee ni yaadda muka biyyateetii yaadda namni biyya isaatiif uummata isaatiif hooma gaarii yaada si galee karaa waan gaarii kana obbolummaa itti wal qabannee wajjin jireenya obbolummaa hawaasummaa is politics amma namni garii paartii abaluu deeggaree akkanuma si jibba kun immoo abaluu wajji kun paartii teenya xiqqees jeeqas jibbus jira.
Inumaa san turre hedduu malee hikkuma jira. Ani amma akka shoror keessatti faana maraalu. Rakkoon gidduu jirtu. Uraa rakkoon gidduu jirtu. Xiqqeessuu caala namni keenya bal'isuufadha. Garaagarummaa keenya akka adda fagaatu. Adda fagaachuun immoo wal hubachuu dhabuuf itti. Sabni tokko immoo murtii gaafa wal hubachuu dhabe du'e. Gaafa san boo'ee dhumee jira bakka dubbiin isaa dhumte. Sabni tokko yoo waliin hubanne gaafa wal hubachuu fi wal kabajuun badde dhumee jira jedha usee jiraatu jira malee warra dhume. Saba tokko keessa wanni jiraatu qabu wal hubachuu wal kabajuu naamusa ka politikaatis ka siyaasaatis ka biyya bulchuus dhaloota kana biyya kanaaf waan naamusa barsiisuu obbolummaa jaalala kabajaa hojii sana jechuudha kana hattuu hummaarri yoo godhe summaarri yoo godhe akka nama parsanaalii tokkotti nama ati akka nama dhuunfaa tokkotti murtii nama si beekumu kasin beekne si cabsa. Namni fagoo dhufe namni nan beekne miti. Kan inumaan natti dhiyeenya hin qabne na cabsee hin beeku na xiqqeessee beeku. Kan fagoo dhufe na cabsee hin beeku na xiqqeessee hin beeku. Harka kiyyarraa nyaate harka isarraa nyaate kan walitti dhiyaannu fi wal beeknu xiqqeenya kiyya qofa yaada. Kuni dhugaa. Dubbiin Oromootis dubbii tana naa qabadhu. Dhaggeeffadhu dhugaa kana jechaa nan jechaa ture yoo yaadatteef haalaalaa si bare hayyoonni waan mana keessa hayyoonni keenya jaan haalaalaa si bare eenyummaa kee jabina kee bare asi moggaa maal tuurree itti maree haadhoti keenya jechaa ture. Reality waliin agarru wal arguu dadhabne si galee ija wal agartu ija obbolummaa agartu ija kabajaa agartu rabbiin waa kannu anis hanqina ilmi namaa ka duniyaa irra hin jirre namni guutuun hin jiru murtii qabu yaanis hanqina hin qabu. Egaa rasuula rabbiiti alayhi salaatu wasalaam profeet ilmi namaa ka ta'e hin jiru. Sallallahu alaihi wasallam. Yes. Namni guutuun hin jiru hanqina qabna. Rabbi hanqina keenya kana guutuu. Maaliif waliin dubbachuun moo sodaanna? Obboleeyyan wal qoqqoodu rabbiin hin godhin. Waliin dubbachuu sodaatuudhaan dhiifnee yoo mari'annee obbolummaan akka waliin dubbachuu akka danda'amullee namoota lama naafsi amma ijoolleen bakka takka teessee qamaatu barta mootummaa deeggartuuf tapha yaada adda addaa qabdu jiraami wal jibbaami namni akka wanni sun ta'uu hin qabne nuti fakkeenya ta'uu maaliif hin dandeenyu waliin dubbachuun osoo waliin jibbinitti nagaan adda bahuun osoo waliin morminetti wal hubachiisuun akka jiru maaliif dhaloota kanaaf wanni godhuu hin dandeenya xiqquma qabnuun hin baanaa beekamtii guddaa qabaanneetii miti. Haaluma jiru irrattuu wajjaasa'uu danda'uun wajjaasa'uutti ni nama. Wal mari'atuun ni nama namurti. Mariin mariyaataan maraataan qabu jaanii mire. Mariin dhuufuu qabdu na jootu jettee Oromoon. Wajji waan ati beektu sirraa fudhadhuun qabaa jechuudha. Akkaataa nuti ilaal akkaataa nuti waa itti mari'annu jira. Amma fakkeenyaaf wajji mari'achuu keessa naamusni murteessaadha. Tasgabbiin bareedaadha. Namticha kaleessa bar mootummaan kun nama kaleessa isaa arrabsuu ture. Wajji taa'ee mari'atu jira bar. Rakkoon qabu. Siyaasa wal dabdaa bar. Yaada siyaasatiin ilaalchi siyaasaa ni jira. Si galee? Yaada hawaasa kanaaf uummata biyya kanaatiif yaadamee biyyi teenya ta'u biyya guddoo biyya humna guddaa qabdu biyya hin tuqamin biyya tuqamuu miti murtii parsantiin 10 tuqamne biyyi tu lafti biyya teenyaati. For sure nana mana kanatti. Kumaan kaleeyne nuti kalaqata kan kaleeyne waan jijjiirre. Duba kalaquu deemullee akka gootu mi'aati amma parsanaalii gaajee galamsoo dhaqee waan tokko siima. Zamaanoo dhageetii dhiibbaa waan guddaa godhuu dandeessa. Maybe Finfinnee yookaan Adaamaa jirta. Walii galame obboleessa kiyya mi'a aarsaa takka nu qofa akka nuti dhaloota harargee keessatti waan tokko nu gale. Uummata kana duratti waan nu gale. Saa barbaadde guyyaa feetu galgala feetu direedhootti pileen bu'ii deebii. Hojii sanillee baasii yaadu nin quufa qabda rabbisii kan hin beeka. Alhamdulillah dhaqii bulchiinsa magaalaa galamsootii fi obboleessa keenya eenyu maqaan isaa naayime mucaa daa'ima sana ka pooliteknika magaalaa galamsootiin xiqqishoo dhibba irra godhame kana. Bulchiinsa siyaamii mucaallee siyaamii mucaan sun akka deeggarsatti yoo deeggarsiisa barbaachisa abbootii qabeenyaa hedduu beeku. Mucaan ammatti uumaan barbaadu jee. Mirga ittiin bakka sanitti waa hojjetuu qofa gartee akka ijoolleetti na laalanii meeshaa kiyyarraa jajjabe akka garas kalaquu hin danda'a sammuun xiyyan jajjabne haalli haaraan mijatuu qofa jee. Magaalaa galamsoo godina harargee lixarra dabreetiin Oromiyaa irra dabreetiin Itoophiyaa maqaa yaamsisuu fedhaa jee mucaan sun. Liitil galamsoo keessatti saayibar tiraakii hojjechuun qallaalis hin fakkaatin. Umrii saniin si galee saayibar tiraakii akka mucaan kalaqa sammalee bar kalaqa hedduu qaba. Nan beekaa bara mucaa san maaliif naafate irratti yeroo teenya west goone qabeenya keenya west goone dhageessi teenyatti fayyadamne why not nuti namni teenya galgala takkatti miliyoona 6 namaa walii qabu mucaa kana waan isa barbaachisu guunnee fi mucaan kun haalli mijataniif sibiila walii qabee makiinaa namaan deemtu dalage mootor saayikilii irraa maarshii fayyadame
Yoo haalli mijatee fi maallaqa meeshaan asumaa fi asii fudhadhu kanuma kanaan tuqee kanuma kanaan tuqee ibbiraa waan barbaadu finfinnee dhaqee shammatatee harkate maal hojjechuu ni danda'a mucaan kun dirooriin hojjetu. Bar murtii laal mootummaan waan tokko baaseetii ijoolleen kalaqa qabdu tun gartee mootummaan haalaan barbaadaa bar haalaan fadha carraa akka nama ogummaa qabu kalaqa mootummaan kun kanneef nama biraatiin kan inni rakkoo maaltu jira naan jiime mucaan kun kalaqe badhaafamee mi badhaasan akki jeeda intervii isaas geessu akki naan jee Finfinneetti muummee ministeera Adaanis Nuyaamtee jee magaalaa Finfinneetti dorgommii qophaa'ee jee Ogaa Adaamaa geenyuu makiinaa tana gommaa itti bitaan jeenii jee makiinaan inni kalaqe malee gommaa oomishu hin qabu makiinaan isaa sun nama sadiin deebitee beekta gommaa itti bitaan jeenii jee hin binnu naan jedhanii fe'anii galamsoo na jalaa deebisanii anas hojjuma deebisanii jee dorgommii sanirra dorgommii irraa deebisanii galamsootti deebi'ee jee galamsoo gallee hoggaa gammoraa seennu makiinuma nan kalaqe tana yookaan maqaa makiinaa tanaatiin sagantaa qopheessinee uummatarraa maallaqa walii qabannee fudhattee deemta yookaan makiinaa fudhannaa jaani. Inni waan jee makiinaan tiyya mooraa keessa dhaabbatuun qabdu uummata haa tajaajiltu gammachuun kiyya akkanatti makiinaa tana haadha lama hospitaalarraa bakka wanni dhaagartee fuutee deddeebistu ijaan arguudhaa jee gaazuma fi qofa dandeessee. Dhaloota kanaa kana mucaan sun amata 15 ga'uu umriin isaa baay'ee Hamama 13 ho'i. Duba dhaloota kanaa kana gizii hamileen tuqame bileessi. Waan akkanaa kanarratti qabsaa'uu qabnu jettee ni addaati. Malaamaltummaa akkanaa kana qaba. Murtii kun barraa gochaa hamaadha. Anallee yoo taate waan irratti ta'uu hin qabnu sirratti yoo taate waan ta'uu hin qabnu. Mucaa kana ni jajjabeessinaa ni dubbisa. Waan hunda ni mijjeessa. Waan tokkicha kana godhi seenaa keessatti mee waan inni ittiin siyaadadhu kan isitti himadhee naa goosi tokko lafa. Murtii ni godha inshallah ni godha wallahi ni godha. Wallahi ni godha. Ni dubbisa. Yoo maallaqa ta'e maallaqa seenuu hin gawan. Mucaan gargaarsa barbaadu haalota mijatuuf barbaada. Fakkeenyaaf mucaan kun sooressa Oromoo tokko yaasisaa yaamnee yoo dhaabbanni yaasisaa waa godhee fi dhaabbataaf illee beeksisa mucaan kun. Nama makiinaa kalaquu danda'u bifos. Nama xiyyaara dalaguu danda'u boru. Maaliif kun baramma kireet godhee bar hojii kireet godhee. Kireet godhee. Kaleessii dhabe malee inni uumee bar wanta kalaqee jira. Yes. Maaliif droonii kalaqee bar droonii isa kalaqee. Mucaan sammuu nama ijoollee jabduudha nama hedduu ismaartiidha nama haalaan jajjabeeffamuu qabu mootummaan ni barbaada. Qaama mootummaa kana keessaa mootummaa kanaaf dabarseen kannuu kireedita sirraa fuudha. Kireedita walii galuu akkana si godhee ennaan sintaayyoo nama jaamu akkana godhee jee mucaan ifa baase. Kawaan kana keessa na balleessisa. Ni gaafanna. Wallaan ni gaafanna ni sirreessina indis. Kana wanni sirraa barbaannu galatoomii mee galatoomi. Qaama kamillee haa ta'u ilaalcha daddallee haa qabannu ani immoo ilaalchi nan qabu ilaalcha qabdu irraa addaa miti. Mootummaa kana bakka sirreessuu qabutti hin gaafadha malee mootummaa kanan deeggara. Qaamni hidhatee an deeggaru hin jiru lolatti namanu ilma Oromoo ta'ee nama Oromoof hin dubbadha jiru hunda nan jaaladha nan kabajasi namni guyyaa tokko dhimma Oromootiif ol ka'ee dhaabbate hundi na biraa kabaja qaba ijansi ilaaluun obboleessa hiika Oromoo biraa tokko ilaala ijuman san ilaaluun kan birallee ilaala kutaa hundarraa hundaan Wallaggaa fi Walloo Shawaa fi Jimma Iluu fi Arsii Baalee fi Harargee bakkuma hundaan naanna'eeti. Ija tokkoon ilaala gujiif boorana dabalee Soomaaliin jechuu barbaade sila kabaja walii qabaanne waldura dhaabbannee dubbannee wal amansiisuu dandeenye lakki kun dogoggoraa zamaan okum sirrii miti akka kiyyatti mee yoo sirrii ta'uu baate na hubachiisin jee bifa kanaan waliin haasooyinne rakkoon keenya kun hundeen furamu ana malee ni sin taatu beete ana malee ani yoon godhe malee obboleessa kiyyoo ta'e malee osoo hin ta'in akka Oromootti akka sabatti kabaja saba kana laallee walii galuu danda'uu qabna yeroo gaarii hojii fudhanneef hedduun si kabaja. Yaada wal dabarfachuu keenyatti yaada wal dabarfachuu keenyatti walillee dabarfannaa ni taphanni bal'aa. Warra nu daawwatuu fi sillee osoo hin beekin namoonni jechaa muufachiisallee yoo jiraate hawaasa kiyya hunda keessatti dhiifama hedduu hin jaaladha. Anillee gama keetiin akkasuma. As murtii kiyyaan si muufachiisallee. Gama kiyyaan isatti mufii takka ani haga ammatti mufii takka malee adda baana naafsi qofallee taphannee haasofnee wal gaafannee akkanatti haasoo jiraatuu qabaa kun itti fufuu qaban siin jaa yeroo gaarii naa qabadha hawwii kiyya. Thank you so much. Ayyamatti ulfaadha. Mashallah la 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 la. Rosie, dubbii fi tamsaasaa geerin jira.